Okay, today's class is 1.5 light microscope. Waa'ee light microscopii ilaallaa jechuudha. Light microscopii maal akka ta'ee fi faayidaa isaa hoo eessa fayyadaan eessaa hin fayyadamu faankshini isaa maal yookiin bu'aa isaa maal paartii isaa maal isa jedhu kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Light microscope is an instrument that uses sirrii ilaala visible light. By the way, microscopiin bakka namaa qoodama. Light microscopii fi electron microscopii. Electron microscopii hangafa guddichaa isin kan mul'isanii. Light microscopiin immoo isin agarsiisa. Kun inni kun light microscopii jedhama. Ifa fayyadama jechuudha. Ifa fayyadama. Akkasumas filaasii akkuma argitan kana ifi addee tanaati hirii ol ifa kana fayyadamee ispeesimenii yookiin naamunaa addee kanarratti kenne. Naamunaan kun sagaraa ta'uu danda'a, dhiiga namaa ta'uu danda'a. Wantoota irraa qoratan nu barbaanne sanii finnee as gubbaa keenna ifa kana fayyadamnee karaa kanaanii maal laalla naamunaa achirra jiru sanii ilaalla jechuudha. Elektiroon maayikirooskoppiin isa kana. Elektiroon maayikirooskoppiin alatti baay'ee hin danda'u. Akkasumas akkuma isin argitan kana qaamaanii baay'ee guddaa elektiroonii fayyadama jechuudha. Ifa doon ta'in elektiroonii isa barbaachisaa jechuudha. Gara laayit maayikirooskoppiitti deebinee sirriitti haa barannuuti. Okay. Main part eyepiece lens. Eyepiece lens. Eyepiece lens gaafa jennu isa kana jechuudha. Eyepiece lens isa kana. Light microscopy keessatti eyepiece lens bakka kana. Isa kana bakka sanii ilaalla. Bakka nuti qabannee ilaallu jechuudha. Bakka ila keenya itti dhaabannee ilaallu jechuudha. Microscopiin gaafa naamunaa keenya asirra ilaallu bakki nuti ilaallu suni eyepiece jedhama jechuudha. Argitanii? Inni kun immoo qabannoo jedhama. Arm. Inni kun qabannoo jedhama. Faayidaa isaa tokko tokkoon isin taa'ima waan ta'eef na gula koottaa. Eyepiece is the lens through which you look and provides magnification. Wantoota nuti ilaallu sanii hammamtaa nuti ilaalluun guddisee kan nutti mul'isu bakka nuti ilaalluun jechuudha. Objective lens produce different levels of magnification. Objective lens inni jennu immoo warra kana dhaggatanii warra sadiin kana tokko lama sadi wantoota mucha loonii fakkaatan sanii wantoota sadiin kana objective lens jedhama. Faayidaa isaanii magnification isaanii gara garaa godhee mul'isu. Fakkeenyaaf tokko yoo haga kana godhee mul'isteeti tokko hagana godhee mul'isuu danda'a. Tokko immoo guddisee mul'isuu danda'a jechuudha. Ilaaluun isa barbaanneen ilaaluun mirga kennaa jechuudha. Kanaafuu objective lensiin wantoota nuti achirratti ilaallu sanii hammamtaa barbaanneen akka ilaalluu fi kan nu fayyadu jechuudha. Faamuti? The other is revolving nose piece hold objective lens. Argitanii? Revolving nose piece inni jedhamu objective lensii qabachuu fi fayyadaa jechuudha. Isin ta'a agarsiisu. Yoo isa kana argitanii isa kana faayidaa isaa objective lensii kana ifirratti kan qabatu jechuudha. Argitanii? Okay. The other is stage. Stage supports the slide. Stage isa bakka nuti slaidii kennaa irra kenna. Slaidii jechuun maal isin jedheera? Daawwitii ispeesimenii yookiin naamunaa kenna yookiin dhiiga ta'uu danda'a. Sagaraa garaagaraa ta'uu danda'a. Isa irra kennee maayikirooskooppii jala finnu jechuudha. Isa san bakki nuti irra kennu isteejii jedhama jechuudha. Argitanii? Isteejiin kun ilaala. Waan kana argitanii? Wanni kun isteejii jedhama jechuudha. Akkuma isin argitan kana islaayidii achirraa argitanii? Islaayidii. Islaayidii sanii finnee isteejii kanarra kennaa jechuudha. Ifa baay'ee bareeda.
Inni biraa immoo stage clips hold slide in place. Sirri ilaala. Isteejii kana gubbaa kilippii jira. Kilippii jechuun fakkeenyaaf amma inni kun islaayidii kana gubbaa naamunaa keenya asirratti ismiir gooneerra. Achiin duuba naamunaa keenya kana sirriitti isteejiirra gadi qabuu fi islaayidii kana argitan islaayidiin naamunaa keenya ofirraa qaba. Yookiin ispeesimenii keenya ofirraa qaba. Isa ispeesimenii qabu kana maayikirooskooppiirra akka inni gad ta'uu fi ka gadi qabdu goonuuni isteej kilippii jedhama jechuudha. Ifaa miti? Bakka. Akka islaayidiin keenya bakkaan sochoonee fi ka gadi isteejiirra gadi nuu qabu maal jechuudha? Isteej kilippiidha jechuudha. Inni biraa immoo diyaafiraamiidha. Diaphragm controls the amount of light. Diaphragmii faayidaan isaa hamma ifaa ka to'atu jechuudha. Diaphragmiin akkuma isin argitan kana isa kana. Argitanii? Diaphragmiin isa kana hamma ifa gara naamunaa kana dhaqu ka to'atu jechuudha. Maaliif ifi kuni ka wantoota jechuun wanti nuti achirratti yeroo baay'ee ilaallu wantoota lubbuu qaban waan ta'eef waan lubbuu qaban sanii kan ijjeessu akka hin teeneef wantoota sanii lubbuun jiraatanii ifa isaan danda'anitti ifa isaanii fi mijatu irratti ka taasisu diyaafiraamiidha jechuudha. Akkuma argitan kana bakka kanaatti ifi ol gala addee kanatti akkuma ila keenyatti ifi seenu akkuma alaa dhufeenii gara ila keenyaan seenne sababa diyaafiraamiin jiruu fi ifi addee kanaa ol seenu akkuma dhagee gara ispeesimenii sanii irii olii hin deemu jechuudha. Faayidaan diyaafiraamii kanaafuu maali? Hammamtaa ifaa ka to'atu jechuudha. Inni biraa immoo condenser focuses light on the specimen. Akkuma isin argitan kana kondensariin faayidaa isaa wanta kana. Faayidaan kondensarii kun isa isin argitan kana kondensarii jedhama. Faayidaa isaa akka ifni suni gara maanii dhaquu fi akka ifi suni gara ispeesimenii qaxxitaa dhaquu fi ka taasisu jechuudha inni kun. Akka ifi kun asillee gara mirgaalee ta'e gara bitaallee hin gorre isa taasisu jechuudha. And the other is light source or mirror provides light. Isa kan argitanii isa kan faayidaa isaa ifa kennuudha jechuudha. Ifa kenna. Inni biraa immoo course adjustment, fine adjustment. Sirri addaan baafadhaa warra kana lamaan. Course adjustment gaafa jennu brings image into general focus. Imeejii achirra ilaalaa jirru karaa ISPC kanaatiin imeejii asirra jiru ilaalaa jirra. Si galee course adjustment jechuun isa kana baay'ee isa lamaanuu baay'ee rooteet goona jechuudha. Isaan lamaanuu rooteet jedhan akka fakkeenyaaf amma yeroo voolumii teeppii durii yookiin raadiyoo duriitii yeroo edeenu rooteeti goonu akkuma san rooteeti goone inni kun akka bakka kana argite inni kun ol ka'uuf yookiin gadi olii fi gadi akka inni socho'u ka taasisudha. Eenyu course adjustmentiin jechuudha. Fakkeenyaaf ispeesimenii addee kana jiru kun yoo sirriitti ispeesimenii hundaayyuu arguu dadhabne yoo fageenyarra jirru inni ol ka'eeru teete gadi fiduufi. Yoo inni baay'ee gaditti dhufee ka'ee isaa paartii ta'e qofa mul'isu ta'ee ol fuunee kaanee wantoota hundaayyuu ilaalcha keenya jala akka inni galuu fi ka taasisnuun course adjustment jedhama. Fine adjustment gaafa jennu immoo xiqqaasanii faayidaa isaa clear image yookiin wantoota achirra laallu sanii fakkii sirrii jirtu yookiin waan laallu sanii akka inni sirriitti ijaan mul'atu karaa eyepiece leensii saniin akka inni sirriitti mul'atu ka taasisu fine adjustmentidha jechuudha. Okay, the other is arm and base. Armiin isa argitan kana laapitooppii adoon ta'in maayikirooskooppii qabachuu fi kan nu gargaaru jechuudha. Beeziin immoo
sappoorti ka maayikirooskooppii hunda godhu jechuudha. Beesiin kun qaama kana hunda ka qarqaru jechuudha. Ifaamuti beesi sappoortis the whole microscope. Bakka maayikirooskooppii paartii isaa hunda kan ofirraa qabatu beeziidha jechuudha. Ifaamuti and the microscope has magnification power. Magnification kun haga saayizii tokko itti mul'isuu qabaa jechuudha. Kana jechuun hagam godhee mul'isa isa jedhu. Total magnification equals to eyepiece magnification times objective magnification. Magnification jechuun maani haga saayizii waan sanii itti guddisee ibsuu danda'u jechuudha. Dandeettii sanii magnificationii waliigalaa argachuu fi eyepiece magnification haga eyepieceen kun magnification powerii qaba. Objective lensiin kunillee magnificationii qaba jechuudha. Isa kanarraa argannu waliin isa isaan lamaan kanarraa argannu waliin baay'inee kaanee ka argannu total magnification jedhama jechuudha. Okay. Kan biraa immoo akkamiin maayikirooskooppii seeraa itti fayyadamna isa jedhu waliin baranna jechuudha. Okay, how to use a microscope correctly. 1. Carry with 2 hands. Bakka harka lamaan qabachuu. Yeroo qabannu seeraan qabanneerra gaafa jedhamu harka lamaanii qabachuu. Place on a stable surface. Akkuma argitan kana bakka miizana sirrii qaburra kaa'u jechuudha. Sadaffaa start with low power. Paawarii xiqqaan jalqabu. Afuraffaa place slide on the stage. Slaidii yookiin wanta ispeesimenii yookiin naamunaa keenya ofirraa qabsanii isteejii gubbaa ka'uu qabna. Adjust light. Ifa seera adjust godhu. Ifi suni haga taruu hin qabu, haga gadillee ta'uu hin qabu, ifa isaa sirreessu jechuudha. Focus using coarse adjustment. Gaafa sirriitti ilaaluu barbaaddee maayikirooskooppii kana ol kaasuullee ta'ee ilaa bakka kan argitanii inni kun baay'ee ol kaa'uullee danda'a, gadillee bu'uu danda'a. Sirriin ilaaluu fi coarse adjustmentii kana fayyadamiiti isa kana jechuudha. Isa kana fayyadamnee ol kaasuu fi gadi buusuu, paartii kana ol kaasuu fi gadi buusuu dandeenya jechuudha. And use fine adjustment for clear image. Waa achirra jiru san sirrii ilaaluu fi fine adjustmentii kana fayyadamee jechuudha. Bakka sagalee akkuma reediyoo irratti sagalee eda'uu fi zoorsinyee isa sirriirra kaa'annu isa kanallee akkuma san zoorsinyee isa sirriirra kaa'annaa jechuudha. Akka inni sirriin nu mul'atu. Is clean lenses after use. Leensii eyepiece leensii ta'uu danda'a, objective leensii ta'uu danda'a. Lamaanuu eega itti fayyadamteen duuba qulqulleessuu qabnaa jechuudha. Boosiyaa ta'uu hin barbaachisu. Sagalaffaa store safely. Seeraanii yeroo malsitu jechuudha. Okay. Inni dhumaa baayoloojii kutaa sagalaffaa boqonnaa tokko inni dhumaa maal jedha? Laboratory safety rules. Seerota laboratorii keessatti itti fayyadamuu qabnu. Miidhaan nurra ta'ee meeshaalee nuti itti fayyadamnu irraa akka uumamnee fi seerota nuti hordofuu qabnu. Tokkoffaa before laboratory work. Gara laboratorii hojiif seenuu fi maal gochuu qabna? Read instructions carefully. Bakka ajaja seeraanii dubbisuu qabna. Waa irra qorata deemnu. Akkamii akka isaan fayyadamnu seeraanii qo'atuu qabna. Wear protective clothing. Bakka uffata qaama keetii golguu fayyadamuu qabda. Fakkeenyaaf keemistoonni asiidii garaagaraa achi keessa jira, beeziin garaagaraa achi keessa jira. Kanaaf qaama keetti akka hin buuneef akkasumas yeroo tokko tokko adoo wantoota irra qorannu sammurru of muruu dandeenya. Akka of hin murree fi meeshaalee qaama keetii golguu fayyadamuun dirqamaa jechuudha. Now safety equipment location. Meeshaa eessa akka kennu
eessa akka qabannu beekuun sirrii barbaachisaa. Prepare materials correctly. Meeshaalee sirriitti qopheeffanna. Gara eessa seenuuf? Gara laaboraatoorii adoon seeniin dura wantoota kana seeraan dubbinyaa, uffata sirrii uffannaa, akkasumas wantoota akkaataa itti fayyadamnu beekuu qabnaa, meeshaa keenyaa sirriitti qopheeffannaa jechuudha. During laboratory work yeroo qorannoo gaggeessinu laaboraatoorii keessa teennee don't eat or drink. Laaboraatoorii keessa haga feetallee yoo beelotte gaggaddee achi duuta malee midhaan hin nyaatin jechuudha. Maaliifi fooliin garaagaraa jiru maayikiroo orgaanizimoota bacaaddee san keessatti fayyadamta. Kanaafuu dhukkuba garaagaraatiif saaxilamuu dandeetta waan ta'eef achi keessatti nyaatuu hin danda'amu. Don't touch chemicals. Keemikaalota achi keessa jiru namni tokko baay'ee dhiifama namoonni keessattuu naannoo baadiyyaa dhiifama naa godha. Yeroo baay'ee wanta tokko laalichaa fi afaan hin qaban jechuudha. Afaaniin hin qabin wanta tokkochallee dhandhamuu hin dandeettu achi keessatti namni handle glass carefully. Wantoota caccabanuu kanneen akka gilaasii seeraan qabaadhu follow instructions ajaja seeraan hordofi report accidents immediately. Rakkoon tokko achi uumame dafii iyyii himi jechuudha. Fakkeenyaaf achi keessatti ibiddi garaagaraa uumamuu danda'a jechuudha. Ibiddi garaagaraa uumamuu danda'a. Rakkoon garaagaraa uumamuu dandeetti yoo kana dafii fi waa uumame himi jechuudha. After laboratory. Eega laboraatoorii baanii duuba maan goona clean equipments meeshaalee itti fayyadamtee qulqulleessi return materials meeshaa bakka isaanii kafuu ta'eetii fi qulqulleessi bakka isaaniitti deebisi dispose waste properly. Qoshashaa garaagaraa yookiin balfa garaagaraa achitti uumame seeraan gatuu qabna jechuudha. Wash hands egaa achiin fayyadamteen duuba harka keetti adoo inni qabee midhaan hin nyaatin jechuudha. Bosee ta'uun sirra hin jiraatu jechuudha. Maaliif fayyaa keetii irra dhiibbaa guddaa waan qabuuf jechuudha. The end of chapter. Kutaan 9ffaan boqonnaan tokko kana fakkaata. Baay'ee galatoomaa baayoloojii akkanatti sirri seeraa isin hiikaa isin barsiisa waan ta'eef hordoftoota jaalatamtoota jiruutuubii chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasumas koomentii kennaa, sheer godhaa, walii himaa. Akkasumas koomentii viidiyoo maa hojjedhu kanallee irratti yoo wantoota sirreessuu qabu jiraate akka sirreessuuf natti himaa. Galatoomaa isin jaallanna. Baay'ee.